Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habajamtoota fi daawwattoota Oromiyaa International Broadcast Oromiyaa International Broadcast irraa oduu isin dhageessina. Oduu tana wajjinis Alleensaa Muhammad. Miseensonni gubii sabaa fi koree hojii raawwachiistuu guyyoota lamaaf walgahii ariifachiisaa gaggeessuun dhimmoota jajjaboo irratti mari'achuun xumuruu himaniiti jiran. Gabaasa dabalataa Nasri Abdulqaadir akka ta'anutti isiniif dhiyeessa. Miseensonni gumii sabaa fi koree hojii raawwachiiftuu ABO guyyoota lamaaf walgahii ariifachiisaa gaggeessuun dhimmoota waqtaa irratti mari'achuun isaanii ni yaadatama. Walgahii ariifachiisaan kun kan barbaachiseef miseensonni isaanii baay'een maqaa olaantummaa seeraa jedhu qofaan hidhamaa jiraachuu fi yaaddoo siyaasaa biyyattii keessa jiru akka ta'e hayyu duree itti aanaa ABO obbo Araarsoo Biqilaa dubbataniiti jiran. Dhaabni isaanii erga biyya galee maal argate kan jedhuu fi maal dhabe kan jedhu walgahii kanaan madaaluun himuun ni danda'ama jedhan obbo Araarsoon. Haa ta'u malee walgahichi beekamtii hayyu duree dhaabbichaa malee kan gaggeeffamee fi sirna dhaabbichaa kan hin eegne ta'uu qondaaltonni ABO kan dubbataniiti jiran. Itti gaafatamaan waajjira muummee ABO Dirgadaa ol jira walgahichi sirna kan hin eegnee fi beekamtii hayyu dureen ala kan waamame ta'uu eeruun namuu gara waajjiraa akka hin seenne kanis gareen walgahii godhate humnoota nageenya mootummaan deeggaramanii gara waajjiraa seenuu miidiyaa ABO'n hidhata qabu ONN itti himaniiti jiran. Obbo Daawit Ibsaa dhimma yeroo irratti hoggansi mari'achuu akka qabu itti aanaa isaanii obbo Araarsoo waliin dubbachuu jalqabanii toorri bilbila isaanii akka jalaa cite dubbataniiti jiran. Garuu walgahii guddaan ariifachiisaa ta'e gaggeeffamuu quba akka hin qabnee fi tajaajilli bilbilaas waan addaan jalaa citeef oduu dhagahuurra kan hafe wanti himameef akka hin jirre dubbataniiti jiran. Walgahii gaggeessuuf baasiin garagaraa waan jiruuf sun akka dhaabarraa baasii hin baafne karaa faayinaansiin mirkaneeffachuunis himaniiti jiran. Ba'a Oromiyaa godina Harargee ba'a magaalaa Kombolchaa keessatti sababa qabeenyaatu gubatee jiruun namoota hedduu maallaqa humnaa ol adabaa jiraachuu fi hedduun ammoo hidhamaniiti jiran. Gabaasa kanaa fi kan biroos Faame Ahmad akka ta'anutti isiniif dhiyeessa. Baha Oromiyaa godina Harargee baha magaalaa Kombolchaa keessatti sababa qabeenyaatu gubate jiruun namoonni hedduun maallaqa humnaa olii adabamaa jiru jedhame hedduun ammoo hidhamanii jiru jedhameeti jira. Mormii ajjeefamuu artist Haacaaluu Hundeessaa booda naannichatti gaggeeffameen walqabatee qabeenya uummataa gubdan himata jiruun mootummaan biyya bulchaa jiru qabeenya maallaqa humnaa ol nama irraa saamaa jiru jedhameeti jira. Haaluma kanaan magaalaa Kombolchaa keessatti abboottiin qabeenyaa 10,000 haga 20,000 kaffalaa jiraachuun namoota gidirsaa jiru jechuun jiraattonni nutti himaniiti jiran. Namoota hedduu ijoollee teessantu qabeenya gube sababa jiruun namoota adabbii maallaqaa irratti murteessuun humnaa ol irraa guuraa jiru. Garuu adabbii maallaqaa humnaa olii kana uummanni didaa akka jiru ibsa. Namni kun gama biraatiin namoonni qeerroo fi abboottiin qabeenyaa mormii gabayaa lagannaa gootan sababa jiruun hidhamanii akka jiran dubbata jiraataan dubbifne kun. Kana malees gandoota baadiyyaa aanaa Kombolchaa keessatti namoonni hidhamaa fi dararamaa jiru jedhame humna waraanaa baay'inaan naannicha keessa qubsiisanii maallaqaas nama irraa guuraa akka jiran dubbatan. Haaluma wal fakkaatuun godina Harargee baha magaalaa Awwadaa'ee fi Haramayaa keessatti yoo xiqqaate namoonni 200 ol akka hidhaman maddeen gabaasan. Akka jiraattonni jedhanitti abboottiin qabeenyaa baay'ee yeroo ammaa hidhatti guuramanii jiru. Manni hidhaa guutamuu irraa bakka oolmaa dargaggootaaf ijaarametti namoota hidhanii dararaa jiru jedhan. Gama biraatiin qeerroo namoota 40 mana murtiitti deddeebisaa kan jiran yoo ta'u manni murtichaa ammoo ragaa qabatamaa yoo hin dhiyeessine achumatti dachaasaa jedhanii jedhan namni kun. Kana malees magaalaa Haramayaa keessatti sababa meeshaa waraanaa sakattaana jiruun dukkaana namootaa cabsanii abboottii qabeenyaas dararaa jiru. Konkolaachiftota hayyama bahiinsaanii qabdaa jedhanii maallaqa qarshii 2,200 namoota irraa guuraa jiran. Araddaalee naannoo sanii keessatti ammoo sababa artist Haacaaluuf siidaa dhaabna jiruun abbaa warraa tokko irraa qarshii 100 guuraa jiru jedhee namni kun. Humni waraanaa achitti bobbaafame namoota hidhuu fi qeerroon olii gaddeemte jedhanii namoota reebuu fi hidhaa jiru. Aanaa Qarsaa keessatti haalli jiru wal fakkaataa ta'uu ibsa namni kun. Hanga ammaattis qeerroon gara 40 fi abboottiin qabeenyaa 200tti siqan magaalaa Kombolchaa keessaa qabamanii hidhamuutu gabaafame. Namoonni hidhaman kanneen ajaja mana murtii ala yoo ta'u hanga ammaatti
paartiis murtii haqaa malee hidhaa keessatti rakkachaa jiru jedhameeti jira. Paartiin adda bilisummaa biyyoolessa Ogaadenii fi paartiin badhaadhina naannoo Soomaalii nageenya naannoof waltaanee hojjanna jedhaniiti jiran. Guutuu gabaasa kana akka itti aanutti isiniif dhiyeessina. Paartiin adda bilisummaa biyyoolessa Ogaadenii fi paartiin badhaadhina naannoo Soomaalii nageenya naannoof waltaanee hojjanna jedhan. Paartiin badhaadhina kan mootummaa naannoo Soomaalii bulchiinsaa fi adda bilisummaa Ogaaden nageenya irratti waliin ta'anii hojjechuuf waliigaluu isaanii beeksisan. Itti dabaluudhaanis guyyaa kaleessa siidaa Jijjiga keessatti argamu diiguudhaan uummanni akka jeequmsa godhuuf yaaliin ta'e fashalaa'e jechuun bulchiinsi naannoo sanaa beeksiseeti jira. Hoogganni mootummaa naannoo Soomaalii paartii mormituu naannoo adda bilisummaa biyyoolessa Ogaadeniif afeerraa ciree gochuudhaan nageenya naannoo fi uummata naannoo sanaa dhimmoo tokkoomsan irratti waliin ta'uun hojjechuuf waliigaluu isaanii itti aantuun itti gaafatamtuu waajjira dhimmoota koominikeeshinii naannoo sanaa adde Hiboo Ahmad VOA'f ibsaniiru. Dubbi himaan adda bilisummaa biyyoolessa Ogaaden obbo Hassan Abdullahi paartii isaanii paartii badhaadhina naannoo Soomaalii waliin nageenya naannoo ilaalchisee waliin hojjechuuf waliigaluu isaanii beeksisan. Uummanni naannoo sanaa tokkummaan duraanis kakkannamuufiidha jedhan obbo Hassan. Kana duras paartiin isaanii mootummaa irraa komii akka qabuuf kan komii paartiilee lamaan irraa walitti dhufuun hundeeffamuun beeksise. Gama biraan magaalaa Jijjigaatti kan argamu siidaa Sa'id Muhammad Abdullahi Hassan diiguuf yaaliin ta'e kan ture adde Hiboon Ahmad ibsaniiru. Gochi kun uummata Soomaalii mufachiisuu gara hokkaraatti akka seenu gochuuf ture garuu fashalaa'eera jedhan. Egaa daawwattoota keenya oduu narraaf qabannee isiniif dhiyaanne kanuma hanga oduu biraatiin walitti deebinu nagaan nuuf tura. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.